Good morning, everybody. Today I'm going to say something on degrees of adjectives. Har'a degree adjectivoota irratti waa jechuun barbaada. Suura kana ilaala. Tall, taller, tallest. Dheeraa, irra dheeraa, hundarra dheeraa. Abdi is tall. Bontu is taller than Abdi. Tufaa the tallest of all. Waliin dubbii keenya keessatti namoota wal madaalsuudhaaf adjectivii haala kanaan fayyadamuu dandeenya. Isattaan irratti how to make comparison. Akkamittiin adjectivoota gosa garaagaraa kana comparative fi superlative isaanii argachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Cheap, cheaper. Rakasa, irra rakasa. Adjectivoota gabaaboo ta'an wansi level adjectives warra jennu akka cheap kana ER irratti daanee comparative fi superlative isaa irratti immoo EST daanee argachuu dandeenya jechuudha. Adjectivoonni kan biraan immoo warra akka laakiiti. Dhuma isaaniiti waa'ee warra qaban jechuudha. Waa'ee kana ayetti jijjiirree ERitti daballaa jechuudha comparativeidhaa fi kanaaf luckier, luckiest jechuu dandeenya jechuudha. Carra qabeessa, irra carra qabeessa jechuudha. Adjectivoonni kan biraan immoo adjectivoota dheeroo yookaan adjectives with two or more than two syllables warra jennudha. Syllableota lamaaf isaa ol warra qaban irratti immoo comparativeidhaaf more daballee superlativeidhaaf immoo most daballaa jechuudha. So expensive qaalii, more expensive irra qaalii jechuudha.